deebi'aa kennu. Maal kana duwwaadha? Obboleessi keenya Aydarii wajjin eengadda barbaacha gochaa turre. Innis maa inni obboleettiin keenya Maariyaam Yesuus Kiristoosiin deessee ergii deessee booda dahuu ishee barreerraan kan hafe Maariyaam seenaa ishee maal akka ta'e eessa akka dhatte eenyutti akka heerumte ijoollee meeqa akka qabduu fi akkasuma immoo duuteetti immoo jirti yoo duuteetti ta'e eessatti awwaalamte yoo jirti ta'e immoo eessa jirti seenaa ishee fuula Rabbii duratti maal fakkaata kan jedhullee gaaffii namoota hedduu ta'e guyyaa dheengaddaa falmiirra turreera. Mee har'a yoo carraa arganne Rabbi nu gargaari. Gaaffiiwwan ijoo ta'e sadii qabadhee isinii dhiyaadheera. Isinoo hojiin keessan qophii sheerii gochuudhaan akkasiin nu bira dhaabbattan maqaa Rabbii tokkichaatiin isin gaafanna. Haydeer itti fufuu dandeessa gaaffii barbaadde. Abo goota ko yawannaat har'a haasaan kan kee akka waan dammatti naqanitti ni mi'aawa dhageeffachuudhaaf malee si dhageeffachuudhaaf malee sitti haasa'uuf hin xiqqoo mijatu har'a. Hundaafiyyuu namni gaaffii hatamma kaaste kana deebisee badhaasa qaba. Badhaasa jechuun ati yoonii fi barnoota idilillee barattee yoonii fi mootummaa keessallee hojjettee yoo waardiyyummaallee hojjette waan hojjette san irratti yookaan waan gaafatamte deebiste durgilee dorgomte badhaasni ni kennama. Kana jechuun namoota gaaffii amma addisuun dhiheesse kana namni deebisee badhaasa ofiifu. Badhaasni sun jechuun amantaa kee geeddarataa miti beeke. Amantaa kan kee irratti haga gaafa Rabbiin ni gahaa kootti dhise yaamusitti addisuulleen anilleen abbaan fedhe yaamuu hin danda'u. Sigalee Nabiyyi Rabbi salawaatu Rabbi alayhi wasallam Nabi Muhammad abbiraa isaanii kan isaan guddise islaamummaa kennuuf hin dandeenye. Islaamummaa kennuuf hin dandeenye. Gaafa islaamummaa ilma namaatii miti Rabbitu namaa kenna gaafa jennu ragaa guutuu wajjin. Eenyullee arra addisu osoo ka kennuu danda'u taate wallaahi wabillaahi tokkoffaa irratti eenyu kenna beektanii haadha isaatii kenna. Lammaffaa irratti abbaa isaatii kenna. Obboleettii isaatii fi obboleewwan isaatii kenna. Islaamummaa waan qoodamuu miti waan hiramuu miti waan dhiittee kuffistee keessa galchitee keessa baastu miti. Saniifu islaamummaa Rabbiin nama filatee fi nama barbaade qofaaf kenna. Saniifu kan akkasin nu beeka. An sila amma dandee sila addunyaa hundaa qooda wallaahi waan qabu hunda baasee kalee kiyyaa gurguradhe nama hundaa ni kenna. Anama namticha tokko ka kubbaa miilaa taphatu Kiristaanoo Roonaaldoo tokko fa'a isa fa'aaf kenna laa Tiraamp fa'aaf namticha Yahudaa kana eenyu maqaan isaa Netanyahu sheexaana guddicha addunyaa kana isa fa'aaf hin kenna. Laakiin ilma namaatiif ilmi namaa amantaa kennuu hin danda'u. Sun achumatti ammaaf ammoo gaafii addisuun obboleessi keenya kun gaafate namni deebisa yoo jiraate mee anatu deebii kana deebisaa badhaasa illee fudhadha yookaan badhaasa keessan illee hin barbaadu dhaloota kanaafis barnoota haa ta'u isinifillee barnoota haa ta'u deebii kana anatu deebisa namni jettan yoo jiraattan warri pheenxeedhaa lakkoofsa 3 ortodoksiin ammoo lakkoofsa 44 barreessan. Malee obboleessi keenya deebi'ee dhufeera. Adaraa keessan koppii linkiidhaaf feeriin keessan akkuma jirutti itti hafuuf yoo xiqqaate koppii linkii 50 ol dhibba akkasiin gootan isiniin gaafadha. Gamanumaan immoo garee shaadaa kan jedhaman tan bakka tolee innis filatamaadha. Okay, deebi. Sa'aatiin keenya sa'aatii baay'ee xiqqoodha. Namoota hedduutu immoo hordofaa jira. Gaafa haasofnu waan ragaa qabuuf, waan kutaa qabu, waan tiksii qabu ni haasofna. Ibsa barbaanna tun taane ragaa barbaanna. Ibsa barbaanna taanaanii rakkoon qabu. Dishineerii garaagaraa, matsaayitoota garaagaraa, kitaabolee garaagaraa dubbisuu ni dandeenya. Amma garuu kan nu barbaannu kutaa deeggarsa yookaan immoo wabii dubbii nu dubbannuuf ta'uu kan danda'u tokko uumnee ni haasofna. Kiristaanummaa eenyutu siif laati? Waaqayyotu siif kenne taanaan ragaa wajjin. Namatu sii kenne taanaan ragaa wajjin. Ergamoota sii kenne taanaan ragaa wajjin. Isa kana bareechinee ni haasofna. Gaafa haasofnu garuu adaraa keessan nun ilmaan Oromooti saba tokko dhiigni keessan tokko amantii fi haadha manaa adda adda qabna. Garuu gaafa haasofnu miira keessa gallee utuu hin taane fuula ifaa fuula gammachuudhaan wal gammachiisaa wal bashannansiisaa akka walitti haasofnu gamanumaan dhaamsa isinitti himuullee barbaada. Kanaaf deebii wajjin itti bu'u. Okay, addisu galatoomii.
ammallee utuma waa'ee saasumnuti kanatti iddoo baay'ee deemtee araba dhattee waa'ee qoraannaaf kenname Oromoo Itoophiyaa minaamin jettee gaaffiin keenya jalqabaa garuu kiristaanummaa eenyu sii kenneette immoo kiristaanummaa jalqaba bartootaaf kennameen siin jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 dubbisi jennaan dubbifteetta kan iddoo kutaa sanaa kenne jettee ragaa sanaa kennetti sii kennee maal barbaadde kanarra. Baay'ee gaariidha. Obboleessa keenya kabajamaa, jaallatamaa, ragaan ati nu laatte ragaa ga'aa yookaan quubsaa ta'e miti. Sababiin isaa iddoo kana keessatti Barnaabaas yeroo inni bartootaaf dhaamsa kana dhaabu, isa Barnaabaas dhaame immoo Luuqaas yeroo inni itti barreessu nutti hima malee nuuf kan inni barreeffame miti. Ati hordofaa kiristaanaati malee yookaan kiristoosiiti malee duuka buutuu yookaan immoo tajaajilaa hojjetaa bara Barnaabaasiif Phaawulosii fi Indiriyaasiif Timootewosiif Phexrosii wajjin hojjetaa ture miti ati. Iddoo kanatti garuu Luuqaas kan inni dubbate jajjabina bartootaaf haa ta'uudhaaf wanta inni dubbate malee si wajjin dhufee kakuu kana galuu akka danda'u yookaan waadaa kana galuu akka danda'uuf dhufee sitti dubbate miti. Mee walumaa gala ani namoonni hundumtuu kiristaanota akka ta'anii fi anatu kiristaanummaa namootaaf laate kan jedhu deeggarsa macaafa qulqulluu keessaa ni argannaa laata? Okay, addisu baay'ee gaarii dhugaa galatoomii katanaa isaa killee baay'inaa tola. Bartootaaf kan kenname egaa beektati si dhageesseetta bartootaan akka jedhame Yesuus Kiristoos immoo bara lafarra ture beenaa amma daara lafaatti wangeela lallabaa uumama hundumaatti ani immoo amma dhuma bara baraatti sin wajjinan jira jedhee maaltu barbaachise kana jaalladha dhaqaa kiristaana godhaa jechuudha hundumaa kanuma. Baay'ee gaariidha. Kanatti dubbataa jirtu wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 15 amma 18tti kan jirudha kanatti nutti himaa jirtu. Boqonnaa 15 akkana jedha. Maqaa deemaa maqaa waaqayyo tokkootiin namoota hundumaa barsiisuudhaan fuudhaatii duuka buutoo tokko godhaa jedha. Egaa haa ta'uyyuu malee bartootaaf eeyyama kennamedha. Bartoonni kun eenyu fayyada isaanii? Inni tokkoffaan Phexros, Timootewos, Indiriyaas, Phaawulosii fi akkasuma sagalee kennamedha. Haa ta'ugaa mee gara kanatti gaafa as deebinee jennu bartootaa fi Yesuustuu eeyyama kana kenne siif immoo maqaa kee wajjin seenaa kee wajjin biyya Itoophiyaatti dhufee eenyutu sagalee kana siif laate laata? Eenyurraa fudhatte eenyurraa qaqqabalte? Addisati egaa kuni baay'een isaa gaaffii hin jedhamu akka ilaaletti jechuun kuni akka gaaffiitti hin fudhadhuan eenyutu achii fidee kun kan jedhu ganaa dhaloota darban tokko lamadhanii istirii qorachuun hoo gaafata kun garuu beena amman daala lafaatti dhaloota darbeeti kan inni qaqqabe wangeelli kun. Eenyuun jedhe kan? Sagaleen kenna gaama istira deebi. Yesuus bartootaan jedhe miti kan? Eeyyeen. Bartootaan jedhe. Bartootaan kan inni jedhe bara meeqa keessa yookaan jaarraa meeqa keessa jedhe deebiin immoo bara meeqa keessa jira jaarraa meeqaffaa keessa jira laata? Ati bara isaa maal goote erga inni ittiin jedhe dhufee har'a na qaqqabe bara isaa baruun maal si barbaachise? Ayidillee. Maal goote bara isaa barbaachise? Eenyutu si biraan ga'e? Wangeela eenyutu si biraan ga'e? Wangeela moo? Wangeela kana kan asiin nu biraan ga'e bartoota bara sana turantu dabarsee amma isaan immoo dhaloota daddabarsanii otuuma jedhu Oonismoos Nasiiffaa immoo Asteer Gannoofaa immoo asiin nu biraan ga'an kun warra. Haleluuyaa. Addi gaafadhu mee daddabarsa seeraa alaati moo daddabarsa seera qabeessa gaafadhu achumaan dhiifama naa godhate. Daddabarsi kun eessarraa ka'ee eessa ga'ee eessatti xumurame mee? Daddabarsi kun. Xumuraan qabu ganaadha ammayyuu ganaadha waan xumurame tokko hin jiru. Man of God. Tiraanisfeeriin kun eessarraa jammare eessatti xumurame? Bartootarraa jalqabee amma immoo irra jira dhala kootti immoo bor darba. Dhalli koo ammas gana dabarsiti. Haleluuyaa. Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan kiristaanummaan waaqayyotu namaa kenna kan jedhu daayireektii wanta fideeggaru. Kiristaanummaa waaqayyotu namaaf kenna kan jedhu daayireektii jecha hiikuu danda'u naaf laatu. Ay addisu
Daayirektii naan waaqa ishii gadi jiru. Amma ol karaa daayirektii dhuftee si loon daayirektii gaafatte. Sila gaaffitti gaafatte si deebi'ee amma immoo maal barbaadde? Daayirektii naa kenni. Tole. Daayirektii kiristaanummaa waaqayyotu namaa kenna. Fakkeenyaaf akkuma sila sii kaasee amantaan rabbi biratti jaallatamee fudhatu amantii islaamaa qofaadha. Namni amantiin islaamaatiin alatti kan biraa hordofu yoo jiraate irraa hin qeebalamu jedhee kan keenya ragaa guutuu wajjin nuu ka'a. Suuraa Imiraan boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fi 385 guutummaatti qulqulleessee lafa nuu ka'a. Mee akkuma kana amantii kiristaanummaa malee amantiin kan biraanii ana biratti fudhatamummaa hin qabu kan jedhu keessaa baasee falfalee kanaa sa'u kana mee nuuraa dhume ragaa. Ayyee addisu baay'ee gaariidha. Amantiin jechuun iyyuu gaa'ii qumti amantii iyyuu gaa akkasiin hiikkattan sana miti. Atis beektasuma duraanii sanaadha. Waa'een agarree akka waan argamuutti fudhachuudha. Amantii jechuun amantii rabbi namaan kennu. Amantii rabbi namaan kennu. Asirratti. Galatoomi amala kee naamusa kee kabajati mana kanaaf qabduuf ulfaadhu. Koppiliingii taaptaapiin mana kanaa dadhabee jira. Maaliif akkasuma hin beeku. Egaa amantiin warra Pheenxee biratti lamatu jira. Tokkoffaan amantiin dhaabbata. Lammaffaan amantii jechuun waan hin argamne tokko waan hin argamne tokko jira jedhanii amanuu. Fakkeenyaaf bokkaan hin jiru, bokkaan hin rooba jedhanii amanuu. Garuu bokkaan hin jiru. Jireenyi hin jiru, jireenyi hin jira jedhanii amanuu. Garuu jireenyi hin jiru. Bishaan jira, bishaan hin jiru jedhanii amanuu. Garuu bishaan hin jiru. Amantiin kun isa kanadha. Garuu kanan si gaafataa jiru. Amantii isaa dhiini isaatu hin taane baakii isaan si gaafataa jira. Qola isaarraan si gaafataa jira. Innis maa inni amantiin ana biratti jaallatamummaa fudhatamummaa qabu amantii kiristaanaa qofaadha kan jedhu ragaa naa kenna. Yesuus kiristoositti nama amane duwwittiitu mootummaa waaqayyootti gala kan jedhudha dubbiin ni guddaan. Baay'ee gaariidha. Yesuus amantiidha. Yesuus amantii otoo hin taane jireenya bara baraati. Yesuusitti namni amane gaafa jedhamu Yesuus amantiidha moo Yesuus amanaadha moo Yesuus amanamaadha? Yesuustu jireenya malee. Obboleesso anatti amanaa Yesuus gaafa jedhamu Yesuus amantiidha moo Yesuus maalidha jettee fudhattati? Amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin jechuun ilaa kana keessaa fixxee waa keessa jira amma kana keessa kunoo. Eshi. Amantii jechuun waan burcuqqoo duwwaa ta'e kanaanii burcuqqoon kana keessa bishaan hin guutaate ilaa amanaa bishaan garuu hin guutu. Amantii jechuun wanta hin jirre tokko akka wanta jiruutti amanuudha jedhamti macaafni qulqulluun keessan. Bishaan hin jiru garuu waanuma bishaan hin qabne kanaanii bishaan jira jedhaati zimmee dhaataa bakka garuu bishaan hin jiru. Hin jiru garuu bishaan. Waanuma hin jirre hin jira jedhaa taa'a. It is political. Kanan si gaafataa jiru amantii isa sana otoo hin taane amantii jechuun ana biratti amantii kiristaanaarraan kan hafe amantii kan biraan fudhatama hin qabu jedhee akka amantii islaamaa kanatti wanta namaa kaa'u ragaa macaafamaa. Amantii Yesuus kiristoosiin ala jiru kamuu amantii sobaaf amantii karaarra hin jirredha. Ragaa. Haleluuyaa. Yesuus kiristoosiin amantiin gooftaadha hin jenne amantii miti. Obboleesso. Afaqrahalloo. Kanan si gaafataa jiru amantii islaamaan alatti jedhe akkuma dubbatte amantii kiristaanaan alatti immoo jettee akkuma tamma dubbatte amantii kan biraan hin jiru isa jette sanaaf. Give me ragaa. Ragaa naa kenna. Yesuus karaan tokkicha jira inni immoo anaadha jedhe. Kanaaf isa duwwaadha jechuudha karaan. Baay'ee gaariidha. An kanan si gaafataa jiru isa amma dubbatte kanaafi amantii kiristaanaan malee amantii kan biraan hin jiru isa amma jette kanaaf ragaa naa laadhu jedhe. Yesuus kiristoositti hin amantaatamu. Hin amanu. Hin amantu bakka isa duwwaadha jechuudha karaan immoo gaa. Isa duwwaadha.